Oroota ajandaa nutti baay'ate waa'ee Kadir Martuu irraanfannee ture. Nutti dhufanii jechuudha. Ulfina ulfaata isaaniif malu isaaniif. Yeroo rakkatee ani deeffadhu hamilee dhabee si malee eenyu kan tafee dhufee yeroon gaakkabe. Gizeen kun gizee akkamii akka ta'e beektu gizee haati ilmoo ofii gara jabinummaadhaan ajjeefte. Namoota lameen as gubbaatti agartan kana guyyaa har'a magaalaa Dirree Dhawaatti manni murtii federaalaa sadarkaa olaanaadhaa murtoo du'aa itti murteessee jira. ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ሊንከባከቧትና ሊጠብቋት የሚገባ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ waan isin dhibu keessaa haati ilmoo ofii kan ajjeeste jaalalaa jetteeti. Ilmoo sana immoo abbaa manaa duraarraan argate. Abbaan manaan siinni duraa yookaan immoo abbaan ilmoo kana immoo maal jedhaa jira? Maqaan kiyya Girmaa Bagaas jedhama. Abbaa Baamlaak Girmaati. Yakki kun barreen sadeen darbe keessatti dura hojjetamee gama mana jarri kun lamaanii kan waan isin dhibu murtiin du'aatti murtaa'ee jira. Murtii du'aa yeroo murtaa'u kana keessatti immoo namni ajjeesu eenyuun ajjeesu jettanii of gaafattanii beektu? Mimi akkaataa jarri ajjeefaman naalaala. አንድ ሰኛ ሲገደል በሶስት ወታደሮች ነው አንድ ላይ ተሰብስበው የሚገሉት ማለት ነው። እና ከሶስቱ አንዱ ጥቂቱን ባዶ ነው ወይ ደግሞ ያንን ሰው አይገለውም አይተኩስበትም። inni oromiiffa dhaga'uun beeku isiin immoo oromiiffaan jaalala ofii itti himaa jirti walii galuu hin dandeenye. Nageetu waan jidduudha. Tijaajila alaabaa nageetu waan anjiran dhagahamu baqaan tijaajila. Uroota nama kana garuu yoo bicuu si bareedu dhiise namni sun maaf arrabsitu qoy? Namni tokko yoo ija keessanitti bareedu dhiise maaf arrabsitu qoy? Dhugaa rabbicha maaf arrabsitu? Rabbiidhaati maaf akka kana nama boosistu? Biyya qaalii. Gubbaanin fokkadha malee akka isaaniin fokkadhu. Anummaan fokkattuun isin gartantun ጀዲ ረሱላቲ በራክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊቢያቲ ሞማልቱ ታጅር ሊቢያ በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ቅስም የሚሰብር ነው። ኢቱ ሰከ ሊቢያ ጀኑ ሳውዲ አረቢያ ከሰቲ ሙርቲ እንዱዋ ጆሌ ከኘቲ ሙርታይ የኔ ባሊ የመን ላይ ቁጭ ብሎ ህፃናት ልጆች ምንም ነገር የማያውቁትም ማለት ነው አሺሽ አሸክሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲሄዱ ጊዜ ከነ ኬሰ ዋን ባየና አዘን ሲሳሩ ኬሳ namni qabeenya jedhe ilmoo fi ajjeesa akkamitti ijoollee rakkattee biyyaa baate kan ofii keetii jaallattee ofitti qabdee qabbana keessa ciibsuu qabdu qabbana keessa teessisuu qabdu ashishii fi caatii qabaatii biyya kana keessa deemaa jettee mootummaa biyya sanaatiin qabsiiste gara jabina akkamitti agarsiistu garuu ilmoodhuma namaarraa dhalattani miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagumaa yoon jedhe itumaan beeku nagaa dhagaan jirru isinis immootuma nagaan ta'in nagaadha nu fayyaadha jettanii na deebistu kana beeka garuu waan garaa keessan keessaa rabbitu beeka waan garaa keenya keessaa rabbitu beeka waada nu dhagaa jira waada nus ta'aa jira garuu wanti ta'aa jiru kunis ni darba jennee ammas ni amanna haa ta'u maleetuma gizeen kun darbe madaanuu irraanfachuu hin dandeenye nu keessatti uumee dabarfataa jira meemee waa'ee irraanfatame keessaa waa'een Kadir Martuu haala kamiin jira akkamitti jira Kadir Martuu? Nutti dhufanii jechuudha. Ulfina ulfaata isaaniif malu isaaniif hirphitti amanan allaa fi huumaanititti amanan huumaanititti amanan guddaa kabajamaa ulfaataa obbo Adeedaa Juneedii soorreessa keenya abbaa Biraaytan kaampaanii nu jidduutti nagaafachuudhaaf nutti dhufanii jechuudha. Osoo nun tuffatin osoo of hin tuulin bakka jirrutti nuuf gadi ja'anii kabajaa barcuma isaanii ulfaataarraa ka'anii nutti dhufanii jechuudha. Ulfina ulfaata isaaniif malu isaaniif hirphinee jirra waan ta'eef guyyaan irraa kun guyyaa seenaa guyyaan dagatamne guyyaa bara baraan yaadatamu aaliin hundi Abdalaakim Mansuur Fuadee Adeelilli Fuadee akkasitti kunoo kabajamtu haadha Kadir hedduu galatoomee hedduu si kabajna hedduu si feena galatoomtu isiidha Kadir tajaajilaa jirtu mana isitti ciibsitee waa hunda tagodaafee jirti siidha haa galatoomtu nyaadhu gara fira keetiitti deebii liqimsi jedhama miti yeroo kamiinuu taanaan lammiin kee lammiidhuma keeti. Yeroo rakkatee ani deeffadhu hamilee dhabee si malee eenyu kan tafee dhufee yeroon gaakkabe
Lukuba kanako walgagafatu walansa isa Angaru ta'e amuni ladu siburmansa Lakumulate namatsarga mulen sosobita ba Tanke sagaru nangino batu nagene sarba Naftate mana barumsa ankanke tahutuna bonsa ankanke baay'ee galata guddaa ummata keenya biraa qabdu jedhina namana nuummoo akkuma gaarummaa qabnu amala ajaas qabnu amalli keenya tokko maa inni beektu naman bareenne yookaan immoo nama ija keenyatti hin tolle tokko arrabsuu fi mataa isaa gadi qabuu dandeenya mucaan kun dhugaa rabbicha baay'ee na azansiste anummaan fokkottuun isin gartan tun jaddii rasuulaati bara sallallahu alaihi wasallam sharifa dhabaran shaninti wallahi billahi ibn farsu ilinti sharifa Sharifa isin bichuun haraami hojii sharifa si godhaabitte akkas wanni na fokkise haala badaa keessa jiru ani himachuuf naan miidha rabbitti himadha malee namatti haalaan an keessa jiru kana rabbi isin keessa hin jiraachisin waan na mudate kana rabbi isin hin mutin dhibbeen an itti jiru tamataa na nyaafi jirtu rabbi isin itti fidu sabab iyaan malle rakkoon nan keessa jiru tun doon himadhe wallahi himadhu rabbitti suurati yalala hata dur waan isin galini jira wallahi nama akkasii bira dhaabanne abshiri maal kan jechuu qabnu yunu arraba bakka baatamam maal godha bootti kana lollae isaan yina fagoo gujele tambira taate maabbirate sun xiraaw boottiin nu intiraaw boottiin nu maabbirataat Maaltu tiraayu fuudhee gattee tiraaf deessu. Maannoo fuulleetu yuu. Bootti sakalaan. Kunyaan nama dhiigsoo. Gurreedha malee sakalaan haaraan leen gadda bisu. Haaraadhaan nu kun. Wallaahi haara akkamii. Maanni sun immoo dheen gadda funyaanuma. Funyaan na funuun seennu sun dheen gadda. Albaatee. Ergasii laa boottii haala kumaatu qoraaftee jijetti. Abbaata maamaasitti yuunatti dhaga'amaa jiraadha. Hin qoraaf. Inuma lollaati malee. Isa qoraasan sanamte. Ergatiin qoraafama. Ala qoraafamu kanan xiraawuga. Qoraafamnaam. Ay qoraafamnaam bade kapoolee. Caammaan numti yoon qoraafamne caammaan ta'an. Yoon qoraafamne caammaan ta'an. Aadaan biyya keenya ammaa dhugaa rabii baay'ee namatti tola. Inni Oromiffa dhaga'uu hin danda'u. Isiin garuu jaalala ofii Oromiffaan ibsataa jirti. Jarri lamman kun walii galuu hin dandeenye. An yedduu jaraatti nan gubadhe bakka maaltu na guban jettanu akkamitti sin jaalala ofii isatti ibsannaan inni akkamitti si hubata jedheetan baay'ee garaan na gubataa ture. Ibrahim, nadhageettu ani si jaalladha. Si jaalladha jedhaa bara nadhageettu. Nadhageettu waan an jiru dhagahamu bakka ani si jaalladha. Ani si kabaja garuu ati nadhageettu bakka yeroo mara nadhageettu. Ibrahim. Maal jedhisaan si faana qaaqaan jiru? Ibrahim. Ibrahim. Akkuma naan jedhan dhageettu. ፊትሽ እኮ ተቀየረ ምን ሆነ? እንዴ በቃ እኔ ዋን ሲንጀራ ሲዳገው ድንዶ ቀብዳ በቃ ሲጃለዳ ሲንጀራ ቦነ ዳገው መታከነ ዳገው በአማርኛ ወሬኛ ነው ሻልሰሙት እኮ ነው ሲፋነቃ ቁድራ በራት ማን እንደኔ ራኮድሮ አን ሲጃለዳ ሲንጀራ ሲነናገይቱ ራኮድሮ ኦ ኢብራሂም አሃዋና ናቶ ዳጋም ደክ ኢብራሂም ማይን ዱዳ ደሞ ቆያት ሞዱ ዳብራት ተደበት ኢብራሂም ሲንደቱ ድራ ምንድነው የምትይው? ኦ ኢብራሂም ደጋ ደራ አኒ ዋን በላድበት በርበድ እንጣሁን ደጋው ደጋይቱ ሲንጀለዳ ምንድነው የምትይው? ሲንጀለዳ ሙጫንጉ በሌሉ ጋራ ማን አደሲ ተናደሱ ድርታል ኢብራሂም ምንድነው የምትይኝ? እና አረፍ ድርታል ማንስ ነን አገኘን ልስማት በአማርኛ
Asoo jira lafa mucaa akkam isaa duuba qoya akkam godhee qaquu jiran. Ibrahim waa tokko dhagaa. Jaalala kiyya naa beeku qabda siin jechuudha. Ibrahim waa tokko dhagaa. በአማርኛ ወርቶስ አንተን እኮ ነው አትቆይ አኒ ከጀድ ማሊፍ አቲና ማለቃቂ ኢብራሂም መደራረቢ ሲጀለዳ ሲጀዳጅ ተረይም ፍራንክ ማሊ ሲጎዳ አኒ ሲሂሙ ድራሚቲ ዱጋም ረነ ደገ በቃ አቲና ደንገ አልችልም ኦሮምኛ እኮ አነ ማለት ነገ እኔ በቃ አኒ ሲጀለዳ ነቤኩ ቀብዳ እና ኢብራሂም ውበታን ጅሩፊ ኑማ ስቲ በቃ ጭንቀምኔ ፊ በቃ ይሲዳፍ ባይ ጭንቀምኔ ራፊ ኢብራሂም ዩ ማል ደገሰሽ ያፋማ ሊደገስ ኡጋንደኛ ደገሰሙ ግብጽ ዳሞቲ ሞ ጀራ እንተኒ ዳሞ ጀራ ማል ጀራሙ ጀሪ ጅሩ በጀሪ ተኩ ሰብኒ ወይ ጀራ ሰነ ሞአቲ ማይን ቆይ ማይን ናፋን ኦሮሞ ነገሱት አስቴሴ ብዬ ከነ ከሰቴሴ ብዬ ኢትዮጵያ ከሰ ጀደምቱ ከሰቴሴ ከመት ኦሮሞ ይፈረገው ደደ ነምቺ ኩን ሰይረትኑ ፈዲያቱ ኦሮታ ጊዜ ከነ ገረጀቢኑ ማይል መና ማነሰንት ሙን ደንደው ዳጋ ጅርቱ ጋ ዱጋ ረብቻ ሃቲ ኢልሞፊ አጄሳ ጅርቲ ሃቲ ኢልሞፊ የ11 ዓመት የገዛ ልጇን ከአዲሱ ፍቅረኛዋ ጋር በመሆን የገደለችው እናት ዛሬ በድሬዳዋ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ሊንከባከቧትና ሊጠብቋት የሚገባ አንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመድ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንደ አንድ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ። ሶስት ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ራሷን ከጥቃት መከላከል የማትችል የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንደ አንድ ተጨማሪ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ። የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 375 585 590 እና 539 1 ሀ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። አንደኛ ተከሳሽ ሀና በየነ ገብረ ህይወት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ብሩክ አለሙ ተሰማ በሞት አኩማ ደጌሰኑ ካ ሙርቲን ዱአ እቲ ሙርታ ኤጀር ገሩ አባ መናንሲ ኢልሞ ዱራ ይራ አርገት ሱኒሙ ማልጀ አጀር መቃል የግርማ በጋዝ ጃማ አባ በአምላክ ግርማቲ የኪኩን በሬን ሰዲን ደረ ከሰቲ ዱራ ሁጀተሜ ገማ መነ ሙርቲ ከናቲ የሮ ዲራዳፍ ደደቢያቱን ቱሬ ረኮን ኩን ረኮ ጉዳዳ ዳይመኒ ፊ ዱበርቶኒ ብየቲ ተነከሰቲ ዲባኒ ፊ ሚጫኒ ሳንረጋ ያጅሩ halan cimaadha halan guddaadha kana hawaasichinis rakkoo kana keessa deebi'ee akka mul'anne murtiin arraan tanaatuun kan calaqqisee fi kan ibse kan agarsiise maaliif dubartoonni fi shamarran daa'imman deeggarsaa fi kunuunsa guddaa hawaasicharraa osoo eeggachuu qabanii sadarkaa ajjechaa gudeedummaadhaa fi miidhaa adda addaa daamirra ga'uunsaa beekamaadha. garuu murtiin har'aa kun namoota yakka kana hojjechuudhaaf daangaarra jiran hundaaf kan akkas jedhan idhaamsoo fi dabarfatanii jiru ka dhugaa rabbii waan isin dhibu keessaa namni tokko yeroo murtiin akkasii irratti murtaa'u jara sana qofa irratti miti murteen sun kan dhaabbatu nama biraa ittiin barsiisaa jiru wanta akkasii lamuu akkan hojjetamne barsiisaa jiru wanta akkasii kun dirqamaal tokko ta'uu qaba baqa murtiin du'aa yoo akkasti jiraate wanta akkasii lamuu nu garuu murtiin du'aa yeroo murtaa'u kana keessatti immoo akkamitti namni kun ajjeefama jettanii yaaddanii beeku አንድ እስረኛ ሲገደል በሶስት ወታደሮች ነው አንድ ላይ ተሰብስበው የሚገሉት ማለት ነው እና ከሶስቱ አንዱ ጥቂት ግን ባዶ ነው ወይ ደግሞ ያንን ሰው አይገለውም አይተኩስበትም እንደኛው ለምን ባዶ የሆነ ጥቂት ለምን እንደሚሰጠው ነግራቸዋለሁ መጨረሻ ላይ ግን ሶስቱም አሁን መጀመሪያ ላይ ምን ያደርጋሉ አንድ አይነት የሆነ ሽጉጥ ይሰጣቸዋል ይተኩሳሉ ማለት ነው እና ባክፋየር ወደ ኋላ ስለሚያደርግ በትክክል የሚተኩስ ነው ሶስቱ ይመስላቸው ይሄን ነገር እነሱም ስለሚያውቁ ባዶ ጥቂት እኔ ሊሆን ይችላል ይሰጠኝ ያሉ ስለሚያስቡ ያ ፕሮባብሊ ከሶስቱ አንዱ ባዶ ጥቂት ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ እኔ ላልሆን ይችላል የገደልኩት ሚሊዮን ጊልት እንዳይሰማቸው የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው akka jeefamu agartanii nama sadiitti shugguxiin hin kennama nama sadan sana keessaa immoo tokko kan qalaa keessoodha hin qabne itti kenna jarri sadanuu akka namicha isaa ajjeefamuudha murteenitti murtaa'e kanatti akka tokko samu godhama yeroo kana keessatti sadanuu yeroo tokko san kana keessatti tokko keessaa immoo qalaa hin qabu jenneera miti inni qalaa hin qabu jedhame kun abbaatti kennamu hin beekamu jarri sadan sun akkamitti yaadu beektu kan koo qalaa of keessaa hin qabu kan koo qalaa of keessaa hin qabu kan koo qalaa of keessaa hin qabu jedhanii yaadu
jarri garuu hin beekanu akka qalaan keessa hin jiraannee fi akka qalaan keessa jiru hin beekanu. So yeroo kana keessatti sadan jaraa yerootti tokkosanii ajjeesan kana keessatti ጊዜ manatti garan kan ኮኩ ቀራን ቀቡ ጀደኒ አከ ያደኑ ጀራ ጎድ በሊቢያ በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ቅስም የሚሰብር ነው። በዚህ ሰዓትም በሊቢያ በመንግስት የታገዘ የተለያዩ ጥቃቶች በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ እየተፈጸመ መሆኑን በተደጋጋሚ እየሰማን መረጃን እያጋራናችሁ ቆይተናል። አሁን ላይ ግን ነገሩ በጣም እየተባባሰና በርካታ ወንድም እህቶቻችንን እያጣናቸው እንገኛለን። የሊቢያ መንግስትም ታዲያ ዘመቻ ከፍቶ እነዚህ ኢትዮጵያውያንን ከሀገር የማስወጣት ወይም ደግሞ እርምጃ የመውሰድ ተግባሮችን እየፈጸመ ይገኛል። ለነዚህ ወገኖቻችን ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል። እኔ በቻልኩት አቅም ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚደረጉ ኢሜሎችን እየጻፍኩኝ ይገኛሉ። በሱ ዙሪያ የሚመለሱልኝን ምላሾች ለናንተ የማሳውቅ ይሆናል። ነገር ግን ሁላችሁም ድምጻችሁን አሰሙም። ኢትዮጵያ መንግስትም ታዲያ ልክ በማይናማርና በታይላንድ እንዳሉት ሁሉ እርምጃ ሲወስድ እንደነበረው አሁንም በሊቢያ ላሉ ወገኖቻችን እርምጃ ሊወስድና እነዚህን ዜጎች ከችግር ውስጥ ሊያወጣቸው ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ወደና ሊቢያ keessattis ijoolleen keenya murtiin du'aatti murtaa'ee jira. Jarri biyyaa baatan wanta akkasii akka jiru hubadhaa. Yeroo kana keessatti biyya ofii gadhiisanii ba'uun baay'ee cimaa ta'e. Ni beekna bakka rakkinni biyya keessan keessa jiraachuu hin danda'a. Rakkinni biyya keenya keessaa baay'ee cimaadha. Beeka maatii keessanis rakkina keessa akka jiran beeka. Garuu karaa isin deemaa jirtan kun karaa sirrii miti. ዞር ብላችሁ ስታዩ ግርም የሚላችሁ በፈጣሪ ብርታት ያለፋችሁት ትላንት ናዮን hiikamtee jirti jarri ጆን ዳንኤል wajjin kan hidhaman. ዳንኤል መዝገብ ስር ተጠርጥረው በእስር ላይ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በዛሬው ዕለት ባቀረቡት የዋስትና መብት ዛሬ ከእስር እንዲፈቱ እንደተወሰነም ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት ማለትም ግንቦት 14 የነ ጆን ዳንኤል መዝገብ በፍርድ ቤት የታየ ሲሆን ሁለት ግለሰቦች ማለትም ይዲዲያ ነጻነት ማለትም ናዮ እንዲሁም እሌኒ ክንፈ ያቀረቡት የ100,000 ብር የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ከእስር እንዲፈቱ ዛሬ ግንቦት 14 እንደተፈቀደላቸውም ተሰምቷል። ነገር ግን እነ ጆን ዳንኤል ያቀረቡት የዋስትና መብት በተደራራቢ ክስ ምክንያት ያቀረቡት የዋስትና መብት እንዳልተፈቀደላቸውም ተሰምቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃም ከወጣ እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከዛው ግን እዚህ ያለችውን የፕላስ ምልክት የሚጫኗት እንድትፈቱ ፍርድ ቤት ስለፈቀደላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንፈልጋለሁ። እንደተለመደው ለእውነተኛ jarri ጆን ዳንኤል wajjin jarri hidhaman naayoon achi keessatti akka deesse dhageessanitti miti naayoon achi keessatti deesse jirtuma achi keessa jirtu deesse immoo amma garuu akkasiin birrii 100,000 kaffaltee baatu godhamee jira. haa baatu malee murtii ofii immoo deddeebitee hordoftii jechuudha. jarri ጆን ዳንኤlis akka jarri achi keessaa ba'anii uummata keenya wajjin makamanii akka duriitti akka deebi'anu abdii qaba. የመን ላይ ቁጭ ብሎ ህፃናት ልጆች ምንም ነገር የማያውቁትም ማለት ነው አሺሽ አሸክመው ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲሄዱ ካስደረጉ በኋላ ብራቸውን ከፍለው ነው እኮ ሀገር የወጡት። የእኛን ወንድም የእኛን እህቶች አህያ አድርጎ አሺሽ በፌስታልና በሻንጣ አሸክመው ሳውዲ አረቢያ ስትደርሱ የሚቀበላችሁ ሰው አለ ተብሎ ተሰጣቸው። እነዚህ ልጆች ምንም አያውቁም፣ ምስኪን ናቸው። ተቀብለው ይዞ የሄዱ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይዞ እጅ ከፍንጅ የሞት ፍርድ ፈረደባቸው። ምን ነው አብረን ጮኸን። እነዚህ ልጆች የኢትዮጵያ ድፍን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። የኦሮሞ ልጆች ብቻ አይደሉም። እኔ ስለ ኦሮሞ ስለ ሸይጣን ስለምን አያገባኝም። እኔ ስለ ሰው ልጅ ብቻ ነው የሚያገባኝ። ሰው ስለሆኑ ብቻ ነው ያሳዝን። ገረጀቢና akkamiiti goy ijoollee rakkinni biyya keessaa baase ashishii fi caatii qabsiifte biyya ormaa keessatti akka jarri deeman kan gootu ati. Kun ikkoo biyya ormaa keessatti miti biyya keenya keessatti sodaachisaadha. Biyya jarri akka haadha ofiitti beekan keessatti illee sodaachisaadha wanti kun. Biyya ormaa keessatti akkamitti ashishii baattee deema. Kun ikkoo akka salphaatti ilaalinaas waan salphaa miti. Dhugaa rabbichaa jarri kana gootan seenaan isin irraanfatu. Rabbillee isin hin dhiisu isinis biyya ormaa keessa jirtu akka sanaa taatu. Gara makiinaa koo deemee makiinaa koo kaafadheen deema jechuudha. Oofeegaa dubartoota. Oofeegaa. እሺ ጀራ አባ መኪና keenya abbaa qabeenyaa keenya makiinachoo fi isinuma tofa isinuma kanuuf makiinaa keessan bitadhaatoo ashkarakkaraa lukaan walii gad hin deemina. lukti kee acabu shafaafa. Bakka kanatti jiruu akka kiyyaa kana jiraachuu fedha. Dubartoonni mana keessa teechanii kushinaa keessa walitti hin jedhina. Kanan isin jedha. Kan irraa hafe immoo booddee asofna deemuun edda. Nagaan naa tura ulfaadhaa baay'een isin jaaladha. Kan ufaa jiru nama biraati. Kan ufaa jiru si miti nama biraati.
እና ማለት እኔ እንጀቹ በርባኔቲ ሉካን እንደሚና በቃ የሮሃማ ከሚት ሉካን እንደምነ ነው ሉካን እንደሚና ማሊና ከደምተ ነው ቤክቱ አርካን ከራቴራ በቃ ዋይ ከኛ ዋነክ ከናቴ ጅራ ከና ሙዲ ወለቲ ቀባት ጅራታ ጅራ ነው ጀር ሉካን እንደምተ ነው ፌጋ አዳጀል ቀባቲ ሉካን ይወስ ነገር እስንቲ በረፈመና ነተደባምቱ ጀና ሉክቲ ኬሰንስ ቦቀቹ ቀባ ሉክቲ ኬሰንስ ዮም ቦቀተመ ሀማ ጅራቱ ኬሰቴ ሰንባቴቱ ማደማ ሉክቲ ኬሰን ዮሙ መቦቀተመ ዮም አረገልፊ አርገተመ ሉከ ኬሰኒ ፍስን ዮሙ ማይ ውለታ ቢጩ ሲዋልቱ ፊ አደራ ረቢ ጀር ከነ ጎተኑ ስንስ ረቡ ማንሶ ዳዳቲ መኪና ቢታን ስንን ጀዳ ሰገንታና ራፍ ቀበኔ ከነ መፈካታ ሰገንታ ብራተ ሞድ ተደብኑቲ